Daa'imni kun haa bahu moo haa dhalatu? Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa hordoftoonni amantaa musliimaa baga ayyaana Iidul Fixirii haftanii. Guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na deeggara. Kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Mucaan kun haa bahu moo haa dhalatu? Magaala xiqqoo tokko keessa haadha manaaf abbaa manaa jaalalaa fi kabajaan waggaa 4 waliin jiraatanii tokkotu ture. Erga waliin jiraachuu eegalaniiti haati manaan xiqqoo dhukkubee jennaan mana yaalaa yookiin immoo hospitaala kan deemte. Tarii dhukkubni ishee qabates waanuma salphaadhaan kan fooyya'uu fi yookiin immoo kan fayyitutti fakkaatee ture. Haa ta'uutii garuu laaboraatoorii erga seentee booda bu'aan qorannoo laaboraatoorii ishee baay'ee kan nama gaddisiisu. Kunis dhukkuba kaanseriidhaan kan qabamtee fi lafa kanarra umriin carraa jiraachuu ishee hin qabdu kanaan booddee waggaa 2 qofa akka ta'e itti himama. Yeroo kanatti dubartiin kun baay'ee naati. Abbaan manaa isheellee akkanuma. Jireenya keessatti akka al takka wanti tun nuti hin yaanne yookiin immoo hin karoorsine batat jedhee nu bira dhufa mitiire gurra keenyaaf dhaga'uu wanti nutti ulfaatu jechuudha. Keessumaa immoo kanaan booddee umriin ati jiraachuu dandeessu waggaa 2 qofadha jedhamee yeroo namatti himamu waan godhamuuf waan dhiisamu nama wallaalchisa. Maarreegaa haati manaa kun ega umriin kiyya waggaa 2 booddee ni darba ta'eeti umriin qabu kanatti nan bashannanaa biyyan barbaade godaaneen imaleen nan deebi'a waggaa 2f jedheen maaf hin dhiphadhaa jettee yaaddi. Abbaan manaan garuu faallaa isheeti. Ati haadha manaa koodha. Jaalalaanis waggaa dheeraa waliin turre. Kanaaf yaadannoo kannaaf ta'u ija kee daa'ima waggaa 2 kana keessatti akkanaaf deessuun barbaadaa jedhee gaafataani. Haati manaan akkamitti akkana jettaa? Sanuu ani dhukkubsattuudha. Dhukkuba kanarratti daa'ima daheen akkamiin ta'a? Maal yaaddeetii jettee deebistiifi. Yeroo kana garuu inni lakki gonkumaayyuu hin ta'u daa'ima naaf deessaa haftee jaalala kee daa'imaan yaadadhaa jedhee deebisaafi. Kanaanis lamaan isaanii wal qabatanii deemanii doktara mariisisanii. Doktarri dhibee ishee yaale kuni sirriitti dhugaa daa'ima godhachuu ni dandeessaa. Haa ta'uutii garuu rakkoon amma ati daa'ima godhachuu kee umrii jireenya kee waggaa 2 si hafe gara baatii 6tti xiqqeessaa jedhee deebiseefi. Hinumaa abbaan manaan dhaamsa doktaraa dhagahee ittuu ni aare. Ani akka isheen naaf deessuuf karaa naaf bansiisinsiin jedhe malee hinumaa akka isheen garaa jabaattuuf karaa natti cufinsiin jedhee aariidhaan haadha manaasaa kana qabatee galee. Sanaan booddee manallee galanii dhimma kanarratti gonkumaa waliif galuu dadhabanii. Dhumarratti haati manaan dhuguma ani miidhamuun koo haftee jireenya kee kan si gammachiisu yoo ta'e ani daa'ima nan siif godhadhaa. Ati garuu bara jireenya kee hafte daa'ima anarraa dhalate haadha malee abbaas haadhas taatee guddisuufiif waadaa naaf galee jettee gaafatteeni. Yeroo kanannis tole jedhee waan isheen barbaaddeen lubbuu isaatiin waadaa galeefi. Daa'imni kun haa dhalatu malee ani bara jireenya koo guutuu nan tajaajilaanii jedheeni. Sanaan booddee ulfoofte. Baatii 2 booddees ulfi ta'uun ishee beekame. Ulfa taatee naannoo baatii 5 yeroo fixxu dhukkubni ishees daranitti jabaatee mana yaalaa deemanii. Mana yaalaa erga deemanii booda oduu gaddaa yookiin immoo haaraa gurra isaaniif keessummaa ta'u ammas dhaga'anii. Daa'imni kun fayyaa ta'ee parsantii inni itti dhalachuu qabu parsantii 10 qofadha. Daa'imni gadameessa kee keessa jiru harka, miila, ija, gurra hin qabu. Kanaaf dahuu hin qabdu jedhanii isheetti himu. Yeroo kanatti isheen erga uumamee baatii 5 gadameessa koo keessa taa'ee anumtuu jiraachuuf baatii muraasa hin qabaa. Bahees dhiisees anarratti dhiibbaa haga kanaa waan hin qabneef haa dhalatuutii yoo rabbi anaanis ittiin nagahe kan dhalate maal akka fakkaatu nan ilaalaa jettee deebistiifi. Faallaadhaan abbaan manaan ishee immoo nama biraa ta'ee mul'ate. Kan kee dhukkubsachuun kee otoo si hanqatiin dhukkuba kee daa'ima kootti illee dabarsitee ani har'aa kaasee siinis daa'ima gadameessa kee keessa jirus hin barbaadu jedhee deebiseefi. Yeroo kana haati kun baay'ee naate. Akkamittiin fedhii keedhaan dirqiidhaan ulfaa'inaan jettee har'ammoo doktarri akkana nuun jedhee jennaan murtee akkanaa murteeffattaa jettee yeroo gaafattuuni siinis dhabee qofaa koo daa'ima harka miilla
afaaniif gurra hin qabne akkamittiin waliin hin jiraadhaa isin hin barbaadu jedhee wiilchariirra otoo teessuu ulfa baatii 5 taatee haadha manaasaa fi daa'ima gadameessa ishee keessa jiru dhiisee deeme. Kanaan dubartiin yeroo hedduu abbaan manaan yeroo dhiisee deemu haadha deesse bira waan deemtuuf dubartiin kun akkanuma daa'ima garaatti baattee haadha ishee bira deemte. Haa ta'uutii garuu haati isheellee nama biraatti taate. Daa'ima kana amma dafii deemiitii bifa sirraa baasuu danda'anii sirraa haa baasanii eenyutti daa'ima miilla harka hin qabne ijaaf gurra hin qabne dhiistee deemuu fi eenyutu kana siif guddisaa narraa deemii jettee ofirraa baaste. Haati ni duuta jemtee guyyaan itti lakkaa'amaa jiru daa'ima deessuuf haati ishee jibbite obbolaan ishee jibbanii abbaan manaan ishees dhiisee deeme. Garamittaa gortu mana yaalaa deemuuf illee nama wiilcharii qabuu fi barbaachisaa. Dubartiin kun ni duuti waan jedhamteef daa'imni gadameessa ishee keessa jiru dhukkubsataadha waan jedhameef nama tokkoyyuu of biraan qabdu. Booddee irratti doktarri ishee wal'aanu guyyaa yaala ishee dabarsitee jennaan gara mana ishee dhufe. Maaliif hin dhufne jedhee yeroo gaafatuuni waan taate waan ishee mudate boossee tokko lamaan waan garaa ishee itti himte. Eega kanaanis homaa rakkoon qabu kanaan booddee hamma jirtutti annan si tajaajilaa jedhee waadaa galee fi gara mana yaalaatti ishee fudhatee yaalee ishee deebisee mana galchees nyaata dhugaatii wantoota ishee barbaachisan hojjetee fi gara hojii isaatti deebi'ee. Guyyaa kanarraa kaasee doktarri kun hanga humni isaa danda'e hundaan ishee wal'aanee biras dhaabate. Ni duuti daa'imni isheellee dhukkubsataadha bakka jedhametti ofii bakka isheetti dubbateetti dubartiin kun namni ishee barbaachisa jedhee nama ta'eefi. Eega kanaati dubartiin kun illee bifa baay'ee ulfaataa fi sukkanneessaa ta'een daa'ima ni deesse. Carraan daa'imni kun fayyaa ta'ee dhalachuu parsantii 10 qofa mitire. Haa ta'uutii garuu rabbiif wanti dadhabu hin jiruuti daa'imni gadameessa keessatti harkaaf miilla ijaaf gurra hin qabne qaama guutuu ta'ee dhalate. Yeroo kanatti doktariin kunis baay'ee ajaa'ibsiifate. Yaa Rabbii galata kee jedhee. Kanatti aansee kan nama yaaddessu jiraachuu fi boqochuu haadha manaa kanaadha mitire. Deemtee ilaalamte bifa isaan hin beekneen bifa qorannoon saayinsiin bira hin geenyeen dhibee kaansarii isheerraatii ulfa ta'uun ishee guutummaa guutuutti ishee gargaaree gara namummaa qaama fayyaa guutuutti deebitee dhibee isheerraas bilisa baate. Haati ni duuti daa'imni isheellee dhukkubsataadha jedhame daa'ima fayyaa guutuu deesse ofiis fayyaa guutuutti deebite. Daa'ima deessee baatii 2 booda qoricha kan jedhamu mana yaalaadhaa dhaabdee fayyaan ishee parsantii 100 guutuu akka ta'es itti himame. Kanaan haga waggaa 2tti doktarri kun waan ishee barbaachisu maallaqaan erga ishee gargaaree booda booddee irratti garuu daa'ima isheetiifis abbaa ta'ee ishees haadha manaasaa godhatee waliin jiraachuu eegale. Abbaan manaan kaleessa dhiisee deeme immoo akkanuma gaa'ela dhaabbatee. Haa ta'uutii garuu gaa'elli dhaabbate milkaa'uu fiditee dhiifama gaafachuu gara haadha manaasaa duraa yeroo dhufu haati manaansaa fayyaa kiyya akkana barbaaddummaa nan beekaa yoon dhukkubsadhe garuu ati anaanis dhala keessa waan hin barbaanneef amma poolisii waameen otoo sin qabsiisiin balbala kanarraa deemi jedhee afaanii dubbatti otoo hin fidin abbaan manaa ishee doktarri gaditti bahee akka ati deebitee dhuftu nan beekan ture. Ati afaan doktaraa amantee haadha manaa keef daa'ima kee dhiistee deemte. Waaqayyo garuu gaa'ela eebbifamaa kana keessatti anaan na galchee jecha tokkoo fi as galagaltee gara mana kanaa otoo hin ilaaliin fuulleeffadhu gara dhuftetti deebii jedhee mana isaarraa ari'ee. Jireenyi al takkaa kanaa namni nu jaallatu dhugaa kan keenya akka ta'ee fi akka hin taane adda nuuf baasuuf waaqayyo qorumsa akkanaa jireenya keenya keessatti ni fida. Dubartiin kun abbaa manaa ishee haaraa waliin jireenya gammachuu milkii qabu eegalte. Fayyaa taanii hojjechuu fiiguu utaaluu yeroo dandeenye qofaatti otoo hin taane dadhabina keenya dhukkuba keenya hir'ina keenya illee danda'ee hireesaa kan nu waliin godhatu rabbi nuuf haa kennu jedha. Hordoftoonni amantaa musliimaa baga ayyaana idaal faxararraa haftanii. Egaan seenaa kanarraa waa akka barattan waa akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa barsiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.